Kota kas gadu buna kuno ciran cibana. Ya? Wallahi bala ciran dukam. Asim baru kuno prola kana jika menjitu negara. Wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtu. Ani Zakii Luutii namni video kana argitan hundumtu like gochuudhaan eegalaa kana baay'ee bira ga'uu fi namni subscribe goone immoo yoo jiraate subscribe godhaa maatii nu taa'e isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu biyya galeen ture Zakii maaliin ati gabaa keessa deddeemtu baadiyyaa keessa deddeemtu orooli naan jedhaa turtanii. Egaa ani biyya alaa kana gaafan waggoota almost waggaa 13 olii fi osoonin biyyan galiin gaafan jiru gabaa akkasii kana yaadaa ture baadiyyaa yaadaa ture malee gamoo gurguddaa keessan oolaa wanti na yaachisu hin turre jechuudha. So kanaaf magaalaa keessa guyyaa gabaati kuni godina Iluu Abbaa Booraa aanaa gachiiti. Egaa amma godina Buunoo Beddellee jedhamus iluudhumaan beeknu nuti guddina magaalaatiif jecha maqaan kun mogga'ee fi ragaa jedhus argadhee jira. Beddelleen akka guddattuuf malee wanta biraa miti. Kanatti aansuudhaan egaa gabaa keessa deemee akkaataa namni itti oolu jireenya isaa keessatti waanuma qabu ni birish 30tti 20tti gurguratus gabaa isaa dhufee nagayaan gammadee gala oma jireenyi illee hanga tokko akkamittuu ta'u jiraataatuma jira. Egaa kana keessa deemee bakka shunkurtiis bakka garaagaraa deemee ilaaleetiin jira. Sinis wantoota akkasii kana wanti isin arguu barbaaddanu gamoo gurguddaa hoteela gurguddaa osoo hin taane an akka mataa kiyyaatti bakka oolmaa gabaa kana ilaaluu akka hawwitan abdii qaba akka feetan abdii qaba. Anis waan kana barbaaduuf jechuudha. Kanumaafin gabaa keessa deemee video kana isinii waraabe jechuudha. Kana fakkaata namni kan keenya wanti namatti toluun baay'een isaa namni uffannaa isaa argaa jirtanii kan ijaaba uffata namni mataa duwwaa deemu yuun argitan kunoo laalame rabbeedhaati. Isa iyyuu fuula isaarraa jireenyi akka fedhe qaalii haa ta'ullee malee jireenyi fuula isaarraa gammachuudhumatu mul'ata. Bakka kanatti isaaniin maaliin jedhee gombiftuun kun meeqa jennaan qarshii 45 naan jedhanii achi booddee namatti himinaati iccitiidha fuuchuu fantirmaa bitaa jira jennaan irrifatanii namatti himinaa jedheeni jennaan. Inimina namatti jedheeni jennaan rifatanii iccitiidha intaluma sheesiraa keenyaa kana fuudhaa jiraan jedheeni nama hin beekuu miti isaan. Rifataniituma kolfanii jechuudha. So wantoota akkasii kana ilaalaan ture waan baay'ee bakka hundumaayyuu gabaa keessa deemeetiin jira. So waan kana dhugaa dubbachuu fi bakka akkasiiti an kan yaade bakka akkanaa kana kunoo bakka namni protokoli isaa eeggatee kafteeriyaa gurguddaa osoole gurguddaa miti kunoo bakka harreefaa bakka kunoo gacaammaa kana faa namni kophee kana faa namni wallaaltan jiraare namni noffanne hin jiru barabaasoo miti Salamoon jedhama jedhanii maqaa isaallee dagadhee ture wallaayanii bakka sana faatiin deemee kunoo la yaadannoo keenya wayyeenaa nyaattu. Meera fedha namni mee yaadannoo kanaa dhabdan jirtanii mee caammaa kana faa yeroo maatiidhaan nu bitaa jenneeni sanuuyyuu achumaan ciccitti aarsaa baay'ee kafalaa turre barbiyya dhugaa kana fayin yaadee lallaalaa ture. Egaa viidiyoon waraabee egaa ji'a tokkoofin ture alhamdulillah rabbil alamin maazarii kan koos dhukkubaa ture akka yaalchifadhee video akkasii baay'eedhaan qabadhee video baadiyyaa keessaa akkasuma bakka kanaallee bakka horiin itti gurguramu bakka loon saa'een itti gurguramu dhaqeen jira. Namoota adda addaas interview goggodheetiin jira. Kutaadhaan siniif hin dhiyeessa. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatina. Jalqabuma immoo laayikiidhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Obboleessa keessan Zakii Iluu. Ijoollee baay'ee asirratti viidiyoodhaan gargaaranii obboleessi kiyya qaalii Ahmaddiin Kamaal akkasuma hiriyaa kiyya Abdul Hakim Nuuraa ijoollee baay'ee wajjiniin gabaa keessa deddeemaa turre. Jarris diraamaa addaa tokko hojjetanii jiranii diraamaa jiraallee isiniif dhiyeessa.
egaa kutaa kutaatiin isinii dhiyeessaa. Finfinnee keessas viidiyoo baay'ee waraabeetan jira. Kuno quttoon keenya illee kana fakkaata. Ilaa quttoo kana fa'idha yaade ani dhugaa dubbachuu fi quttoo kana fa'idha yaade. Walumaa galattu jireenya namni kan keenya orjinaalii jiraatu sana ture kan yaade ani. Wallahi malee magaalaa gurguddaa gamoo gurguddaa miti kan yaade. Kanumaa fidhas keessa deddeemaa ture. Warri makiinaan xiqqoon kun immoo saamunaa wayii gurgurtii. Saamunaa gurgurtii sagalee guddistuudhaan saamunaa wayii gurguruu bira dhaqeetan as isin biraan oolaa meeqanaa herregdu maal jedhee gaafachaan ture. Homaa isin herregnu kunuu kan keetii kottu naan jedhaa turanii. Dhugaa dubbachuuf namni kan keenya kabajaan walii qabu. Inni wal beekuus inni wal hin beeknes amma jarri kun nan beekanii akkuma waan na beekanitti kunuu kan keetii miti kottu hojjedhu naan jedhaa turanii. Kanaafuu viidiyoo kana akka jaallattanu abdii qaba isinirraa. Nama baay'ee bira akka ga'uuf immoo sheerii godhaa. Chaanaalii kana guddisaan isiniin jedhaa. Egaa viidiyoo baay'ee kutaa baay'eetu jira. Kutaa kutaadhaan isiniin dhiyeessaa. Akkasii galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti naa oolaa.